Karena gitu, animo dapet, kamu naik kamu sih mah. Ama wasi kawan, wasi ini timiti, wasi ini terus. Ida Sherobe serap power apa biasa set, harga jera, agar jera. Sherobe kajawar, abijar ke fudan aga, Shekarobe. Aku, Oh, abi bara aku mana maafi kunoja kada ko safaran jitti harka fune baru jarra be she robe ra so ta jamalle jacce ya. La la murti da ke fadu. Wayjira. Barri suni fi bara kan harka fudu walad. Apa? Dage, Asin. Awas ka fadu. Ayya. Wa personal kan namu ka. Ani Yesus ni harka fune ni abi harka fune. Angalia. Rabbi sif gole Yesus harka fudu bar wangari yani sinje bar. Waye khanartin wal jinaso numar fenani ani akoro matte hote. Lana la gafat akoro matte de majena mademu. Yo namu waye Yesus wajafa. Akoy. Gabi ta kan sigafat. Ate murti Islamu mana jalatamu Oromo to isatif jal. Namuma katin jalata. Nangal chufetu amari fetu khabar. Dage amanti kesifin kabaja ana nakabaja ana lesin kabaja. Ya. Fetu amanti fetu jinni tamani fetu wani tamani annama marre je bar amanti je wallahu na ajaiba bar. Fetu shaytan tamani Abdi wajisena nafsi. abrin kenyada te adda ladin hujin te adda namu uji sarraga bada mal tun dakhas Kumi kan maratiru. Kabram mo Sheikha Robi khaytif. Ana inama tina ayam tikhan. Maka Robin be kamale Sheikha khaytif be ifama na gol. Wallahi ruman ni bayne mohunu la bishaka na khamachara shana gol be. Okay. dubai nyu sire mutudo Makasih yamu faru makasih yamu nama buta ada nabi nama bisnes. Nama bisnes seru berdam. Nama makasih ya famous faru. By the way nama ni makasih ya famous itu jarib sa. Safe ini mah. So ini makasih ya memang famous. Nama tu. Saya kenal si sedikit berarti dia nasi dah bola. Nasi dah bola live rain ni pesawat jasa jera. Wani media ramata saya khas umat suka lucu ada dek salih busha. Jalib sa. ama khara Yesus rabate jirta. Khara Yesus khara lucu ada kete sali namanjani miti. Khara Yesus khara tawarab sani miti. Khara Yesus rabate jirta. Toba du debi malle. Macam wan Islamat calu. Morma kutarian calu. Amanti saifin calu becuki. Ajin dabrida dan Lagi. ana wanta kawan sidamu akem sat Agenda dan jete ceras. lagi bermurti wallahi wallahi oso atek fit khafaru miti samin dabate am soso nan ngal chutim be kan awara muslima je maalif sura kasta rabbi tum farini bas khalas amana wa rabbi nama rabbi farin male islamu Rabbi mana nama fere nama rabsumo nama tikesu nama rabsu nama histum mayadu nama ti mariga karena sehidu karena nama ya di Rabbi umat dunia terlalu barang cerada keste wana ke musliman agore namina gore pel adunya mata rauma nami wali cerada okay ada mau muslima je bitef wan sa ko danifi of course najul amal islam ada nama seperti surah hala amanti nama islam ordo furra by the way amanti berbanding ordo fu mereka kata ini betami ya mereka ya kan mo ko fa cancer rabi ko fe amanti islam koy gafi ya asiano ko fe mal so jin rabba shese nyata nyatu kaina nakote amma mal mutiguta da gefat mutiguta da gefat jadi sa gafi siga pernah dia bis aye
baatee dabalata. Kanaan kamtu doon. Aje? Nama amantii ortodoksii yookaan beentee yookaan ortodoksiidha yookaan waaqeffataadha nama arrabsu agartee ni beekta. Balesaqii abbaa si arrabse firraa namni amantii bakka bu'ee nama Akka jechuun guyyaa ka viidiyoo namaa barbaadee dhalaasitti ergee viidiyoo waraabee ka agartee addunyaa kanarraa shiree yaadu akka amantii ijoollee musliimatti agartee kana biraa ni beekta. namni si arrabsu amantii bakka bu'ee sin arrabsu sin jebar. Amantii bakka bu'eeti miti namni amantii qabu addunyaarraa shiree namatti yaadu. Amma koy waan takkan siidhaama an ibsaadha. Shari'aan xiyya daasii nama taphachiiftuu nan yamtu annan taphachiisa garuu amantii xiyyaa taphachiisi naan jee. Daansis jamman haramaa fi haalaa hin qabu. Daliila yoo qabaattee fidinatu. Amman nyaata amma sitti haa tolu. Yaalisa Yesuus jaalata habibi. Show me your flowers. Yesuus gooftaadha. Yesuus ilma waaqayyoo jaalata. شوفوا هذا فاعل مليون في Yesuus agarsiisa agartee. Amma chaa'u nyaata nyaatu. Yesuus. Amma walitti deebina booda shi. Neek nyaadheen deebi'a. Hiikata kanaa Nyaadheen deebi'a ayyee. خليها على اسمك. awwaata hiikata kee deeman. Aboo nyaata nyaadhee deebi'a nyaata si agarsiisu. Yesuus si garsiise haatiyyatee fi deebii si qabnu barbaade. Sin garsiisa Yesuus jechuun nama bareedu jechuudha. Yesuus jechuun nama qaalii mangisti bulchaa addunyaa. Amantii naaf amantii wal dha'uu deemta narraa dhaabee siif gaa chaa'u. Chaa'u jira kan Yesuus. Nama Yesuusitti amanama. Deeman sistan haasoo. Gammachuunis jalaa qabu yookaan dhiifama naa godhu garuu. مخينا نو فجرني بيت دلقاتي يا يوم مخينا وفا قرسيسي فيديو نرجع وما فيديو اللي بوا كان سودان يعني بيتا نابديت اللي يون بكا مجاوار قد نابديت اللي فيديو سوي ناسا ونين دندیا Okay. مي يا غلطو مي دررتي نمني هم بيتا بكا بدي وجله وجله لفون تاتو namoonni tokko tokko dura irratti warra jala jiraniif maali murtii wajjin akkana haasofitanii ani gaaf deebisan isinii qabu murtiin bakkuma barbaade yoo dhaqe wajjin haasa'uun kiyya nafu obboleessa kiyya bakkuma barbaadetu irraa haasa'uun kiyya nafu sun komentii warri komentii akkasitti hubachuu qabdanii ani komentii teessan ilaalu dhiifama makiinaa dhoofu jira ani afaanumaan itti haasa'uudhaaf seene murtii halee fi har'a haala gaarii sirra harkaan jiru si bilbilee jalaan kaafne maali rakkoo maaltu si mudate Kunta kana muda da kula sakiya afura qulqulluun fudhadhe amantii waaqayyoo ilma waaqayyootiin amane qeenxee dhaan ta'e rakkoo jira. Rakkoo jira. Akkamitti? Waan tokko fakkeenyaaf si nama hedduu wajjin haasa'u Facebook irratti waan ati post godhee arge. Waan tokko kiliir gootee yoo niifi amantaa barbaadde amante mirga guutuu qabda. Waan tokko kiliir gootee. Maali wanni takkichaanii? Amantiin muslimaa Oromoon qoftiin akka hordofne uummanni addunyaa guutuu akka hordofu addunyaa tana keessa jiran bakka hunda addunyaa tana keessa jiran akka hordofu beekuun kee dirqama ta'a. Lammaffaa irratti lammi finish ni bitadha qoy naafaan hin dubbatini qoy ni bitadha waan ati jechuu barbaade waan ati haasa dhiifame yeroo ati dubbattu si afaan dubbatu please na wajjin haasa'i tasgabbaa'e. Okay uummanni Oromoo obboleessa keetii fi kan obboleessa kee hin ta'in kan amantaa bade hordofu yoo si arrabse amantaa bakka bu'ee si arrabse takkittuma tana qofa naa deebisa. Amantaa bakka bu'anii si arrabsanii. Bakka bu'ee namni islaamaa amantii islaamaa anjoollummaa irraa dhagayaa guddadhe sun amantii akka maan dhuftee dhiibamaa ture dhuguma immoo ammalee namalee akkamitti jee. Koi akkasii miti koi. Akka nama osoo ragaa dhaggeeffadhu qaban yoo dhaggeeffattee hojjaasoo hin dandeenye obboleessitee. Ayee. Amantiin islaamaa nama miidiyaa hawaasaa kanarraa nama arrabsu nama xiqqeessu viidiyoo nama barbaaduu fi shira namatti tatu qarxaasa hidhuu fi mana tokkoo dhaabbatu musliima malee nama biraa agartee ni beektu. Abo obboleessa gaaffiin kiyya singalle yaa murti guutu singalle gaaffiin kiyya
obboleessoo amantaa bakka bu'een namni san simiidhe ani islaamummaadhaan quraanaan hadiisaan simiidhe moo namni san ofiisaa bakka bu'eeti nama si arrabsu sooshaal miidiyaa kanarratti argee ture argaatilleen ture ammallee argaa jira personaalii kee yoo si arrabsan namni amantaa bakka bu'ee si arrabsaa jira murtii guutu amantaa bakka bu'ee si arrabsaa jira musliima bakka bu'ee haya nama kiristaana inumaahu akka oromoon nama na arrabsuu fi waan anjoo amantuuf ustaaza natti ergan sheekha roobee faayoo beekee jiraat amantii muslimaa amantii seefiin dhufti jaalattus abboleesso dhagge koy murtii guutu sheekha roobee dhimma isinirra walloltanii fi waliitanii dhimma waan biraati dhimma qabeenya wal jalaa sarabuutii fi dhimma qabeenya irratti wal maarree jechuuti maarree murtii guutuu waan akkanaa godhaa ture waan akkanaa godhaa ture jee akka nama tokkootti sooshaal miidiyaa irra bee dubbataa ture namni tokko mee kan islaama bakka bu'eetiin murtii guutuu arrabsaa jira jiru mee nama tokko biti obboleessa islaamaa nageensiidha.